Egaa kam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Ooroo Istuudanti arras irra deebuudhaan barnoota keenya istirii kutaa 11ffaa yuunitii isaa afuraffaa paartii torbaffaa qabannee dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaatti dhufaana bu'aan afeerraa keenya gamanumaan gaa viidiyoo laakshar gochuu hin dagatinaanis ninjaa warreen jalqabaaf ammoo maatii chaayinaalii keenyaatti dhuftan chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guututti argachuu dandeessanii kanaaf subscribe gochuudhaan yaada keessanis koomentii jalatti naaf kaadhaa hamma dandeettii xiyyaatti isin biraan jira isiniin jecha kanaaf viidiyoo like share gochuu hin dagatinaan isiniin jaawwanni nan isiniin dhaammadhu yoo jiraate kanaaf gartee har'a ammoo paartiin keenya maal jaa jechuudha inni torbaffaan the development of early capitalism kan jennuun jechuudha kanaafuu the completely declines of the feudal system jechuu ni dandeenya jechuudha is the starting point of the early capitalism is kan jennuun sanii jechuudha revival trends and town wajjin wal qabatee kan ichi gadi laallesanii wajjin eega gartee feudal systemiin kufee booda jechuudha bara 1900 hanga 1789 jechuudha up to 1789 is the starting point of French Revolution in asirraa jalqabaa jechuudha isarraa hanga achi ilaalla jechuudha French Revolution 1789 irraa kaa jechuudha hanga achitti oofna jechuudha. Kanaaf during the period of the 1000 AD in the 5000 AD yeroo kanatti capital relations were developed capitalism inni guddate continue to the develop even after itti fufinsaan guddataa turte jechuudha baroota kana hedduutti ilaala barata kana hedduutti kumataa fi hanga kumaa dhibba shanitti developing taa turte guddataa akkasumatti continue to move developing guddachuun si even faster to after yeroo kana booda ammoo garuu saffisaan guddachaa dhufte jechuudha. European economy 15 duwwaa booda jechuudha. European economic developing during the period yeroo kanatti diinagdeen isaanii guddachaa dhufe. But there were some declines kufaatiin tokko tokkolleen haa jiraatu malee sababaan gartee kufaatiidha jechuudha. Jaarraa 14 resulted of the plaf kufaatii qonnaatu dhufe maalirraa kan ka'e the Henry War waraana Ingilizii fi Faransaa jidduu ture waggaa 100 kan jennuun jechuudha. 13 37 hanga 14 53 jechuudha which is fought between England and Faransaa jidduutti kan dhufe kun kufaatii qonna irratti fidee jira garuu jechuudha. Trades and the weakness to the economic both of nation biyyoota England fi Faransaa keessattis garuu ta'ullee trading both weakened dadhabaa dhufe biyya lachuu keessatti. Adding to their west peasants rebellion akkasumatti gartee fincilli gabareellee ni jira. Most of the part of Europe keessatti jechuudha. Kufaatii qonnaaf sababa kan ta'edha jechuudha. Kanuma kun jiru guddachaa dhufte garuu early capitalism jechuudha. Gartee akkasumatti protesting akkasumatti gartee operations akkasumatti protestant operation illee jiraatullee fincilli yookaan gartee akkasumatti separation and the Catholic Church irraa gartee gargar bahinsi protestantiidha yookaan gartee jiraatullee reformationiin jiraatullee exploitationiin yoo jiraatellee garuu ammoo guddachaatuma dhufte jechuudha guddinni early capitalismidha. In town war who fought of rich merchant who kept the powers and the powerless gartee akkasumatti gartee magaalota keessatti warri maarchaantoonni yookaan gartee daldaltoonni mootummaalleen warri aangoo cimaa qabanii fi warri aangoo cimaa hin qabne jidduutti wal dhabdeen turee jira jechuudha yeroo kanatti garuu kanaas garuu ittuma fuftee jechuudha hin dadhabinsi tokko tokko yoo jiraatellee kanaaf to add to them to add to the Ministers of the peoples to the Black Days illee yoo jiraatellee killed about the four fathers of European populations between these 13 and then 47 and 13 to the 52 tillee Black Days kan jennuun dhukkubni hamaan gartee warra Awurooppaadhaa kana qabee yeroonii fi lafarraa galchee dhukkubni gartee baay'ee namoota takka afuraffaa gartee uummata Awurooppaadhaa baay'ee isaanii addunyaarraa galche kun kan jiraatelleen ittuma fufte guddinni gartee early capitalismidha jechuudha. Kanaaf it was is outbreak of the plague or one of the worst epidemic disease gartee outbreak cabinsa yookaan gartee plaafidha yookaan qonnaa jechuudhaaf kan sababa ta'e isa tokko several drought adda addatti illee hongeen adda addaa illee ni jirti flood galaanni adda addaa brought death du'a fidee dhufee jechuudha disease
dhukkuba faamaayiniin yoo jiraatellee ittuma fufee jechuudha guddinni kaapitaalizimiidhaa kun jechuudha. However ta'ullee economic revival to began garuu immoo jalqabee dhufe economicdhaan revival kaka'aa yookaan dorgommiin diinagdeedhaa dhufee jira. Began to European keessatti kan jalqabeedha. Some in the second half of the 17th century, 15th century, as trade is increased, trading guddachaa dhufe. Akkasumas town magaalonni guddachaa dhufan. New economy gadda guddachaa dhufe. Akkasumas social class gartee social classinis guddataa dhufe yookaan gartee social class kan jennuun gartee qoqqoodaminsi hawaasaa jechuudha. Which is to consisted to marchantii kan of keessaa qabu. Maaliif duraan qonnaan bulaa malee qonnaan bulaa waraana jennee akkatti gadi ilaallisan akkasumatti gubbaarra eenyu jira kilarjii abbootii amantaa jennee warreen ilaallisan marchantotaa dhufe shopkeeperotaa dhufe baankarotaa dhufe provisional involvement of the latter middle ages in the European keessatti kan dhufeedha jechuudha wantoonni. Anaaf gartee social classinis akkanatti dhufee jira baankariin shopkeeperiin yookaan gartee baankariin provisionaliin involving to the latter middle age keessatti yookaan jiddugala osoo hin ta'in akkasumatti gartee jalqaba osoo hin ta'in latter middle age xumura irratti isaan kun dabalamanii dhufanii jechuudha Awurooppaa keessatti jechuudha. Those people is began to the accumulating the capital kanaaf uummanni gartee kaapitaalizimiin cimsuu eegale jechuudha kanarraa ka'uudhaan bara laala accumulate ta'uu eegale kaapitaala olii qabatan. Qabeenya olii qabatan. Further to the investment itti babal'isuu eegalan. Basically investment is in addition to the increasing or in addition to or increased akkasumas dabaluu eegalte investmentiin guddachuu eegalte in capital magaalaa keessatti which is gave to the impetus to the creation of the modern financial institution like banking fund arkamuu eegalte. Maaliif accumulation uummanni maallaqa olii qabatee investmentii irratti bobbaase kanaafuu baankiinis dhufuu eegalte. Those institutions dhaabbanni kun in turn to the encourage saving kan jajjabeessisanii bari ninu eenyunni kan maal jennuun kun baankii kan jennuun kun. However ta'ullee other characters of the capitalist societies ta'ullee other characters amaloota yookaan haalota biraatutu jira. Kan eenyu characters capitalismiidha jechuudha hawaasa capitalismiidha. Such as legal quality kan jennuun legal quality kan jennuun maal jechuudha. Legal quality of citizens jechuudha. Seerri gartee lammiileedha walqixxummaan lammiileedha kan dhufeedha. Did not come into most of Europe keessatti garuu irra caala Awurooppaa keessatti hin dhufne. Until after the French Revolution booda eega French Revolution booda legal qualityin gartee seeraan walqixxummaan lammiileedhaa dhufe malee Awurooppaa keessatti yeroo kanatti illee yoo dhufe guutummaan guututti French Revolution booda malee hin dhufne jechuudha. Development of towns and the long distance trading is eegale gamma. Maaltu eegale? Guddinni magaalaadhaa, taawuniidhaa, akkasumatti daldalli karaa dheeraadhaa kan deeman, karavan kan gartee guruppiidhaan deemanii daldalan sunis eegale gamma. Kanaaf gartee egaa uummanni daldalaas eegalan in the periods between bara kum takkaa fi bara hanga bara kum takkaa fi 300 shirkaa jennuun siintun shirkaa jechuudha. Hanga kanaatti town and cities is grew guddachaa dhufan grew in the sizeidhaan number nama qabachuudhaan and the long distance and the other trades expand akkasumatti daldalli karaa dheeraatis daldalli biraatis other trades babal'ataa dhufan capitalistis revolves capitalismstiinis akkasumatti gartee guddataa dhufe developed most of the quickly saffisaan jechuudha urban centerii keessatti magaalota keessatti akkasumatti capitalismiin guddinni gartee capitalismiidhaa guddataa dhufe connections within the long distance trade akkasumatti gartee long distance trade dha kun daldala karaa dheeraatti wajjin wal qabataa dhufe conducted to by the merchant of the urban center akkasumatti gartee daldaltoota magaalota if keessatti qabattu wajjin jechuudha. Kanaafuu long distance trade fi gartee magaalonni gurguddachaa dhufanii jechuudha. The small towns magaalaan xiqqoon nama hanga 5,000 hanga 2,000 if keessa qabatti. Inhabitaantii jiraattota jechuudha. Large urban centeriin ammoo nama 20,000 hanga gartee 10,000 if keessa qabatti. Lama 2,000 hanga gartee 10,000 jechuudha. Sorry. People see while the grew cities had between the gartee grew city magaalota gartee great gurguddoo ta'an keessatti immoo
nama kuma diidamii hanga kuma soddomii qabatti. Some great cities magaalaan akka Veenishaanii fa'aan bar takka gurguddoon takka Itaaliidha jechuudha. Itaalii keessatti kan jirtu takka Faaris jechuudha. Faransaay keessatti kan jirtu tun probably uummata kuma dhibba takka illee qabaachuu ni dandeessi jechuudha. Kanaafuu uummannis magaalatti galemma baadiyyaa irraa maal jenna beekamtuu the peasant hin jenne gartee eega gartee yookaan gartee declines of the western civilization eega dhufe gartee uummanni kufeetiiti baadiyyaa kutee inni amma immoo kamtu taa'uuni dhufan. amma eega gartee feudal systemiin kufee jechuudha. As booda ammoo town cities magaaladha magaalonni gartee townii fi citienis dabalatee where townii fi citiin garaagarummaan isaanii hammuma gartee baay'ina isaan lachuu magaaladha. Garuu ammoo wal caalan jechuudha. Kanaaf townii irra citiin akka caaltu beekuu qabdan. Where centers of the different economic activity isaan kunis gochoowwan activity haalawwan gartee gocha ilma namaa adda addaatiif gumaacha guddaa kannaa dhufan. All of them isaan hundinuu proved kan mirkaneessan a market for the sale of the good bikka meeshaatti gurguratanidha. Countryside baadiyyaan ammoo sold to food meeshaawwan ni gurguratti. To town magaalatti and town sold to manufacture. Towniin ammoo magaalaan ammoo meeshaawwan warshaadhaati itti gurguratte akkuma ammaati jechuudha. Turn to goods and countryside baadiyyatti jechuudha. The merchants marchantonni yookaan daldaltoonni bigger urban centers akkasumatti gartee urban centereeta keessatti kan jiran gurguddoon gartee magaalota gurguddoo keessatti kan jiran also daldaltoonni kun encourage ni jajjabeessan long distance trades cross to states in frontiers of Europeans in the Muslims lands of the Mediterranean. Kanaaf wanni isaan jajjabeessan daldala karaa dheeraa kan gartee qaxxaamuree dabru firoontarii yookaan daangaa gartee outside kan bahu jechuudha. Awurooppaa keessaa muslim landis lafa muslimaatii fi akkasumatti meeditiraaniyaatti hanga dhaquutti gartee giriiw maarchaantiin gurguddoon jechuudha. Bigger arbanii keessatti warreen jiraatan daldala karaa dheeraa kan irratti hirmaatan jechuudha. Township city keessatti where also the centers of the manufacture iddoo warshaan itti dhaabbatudha. Conducted to the small crafts work gartee akkasumatti gartee warri small crafts work warreen harkaawwata tolchan tokko tokkos ni jiran. In the bigger urban magaalota gurguddoo keessatti maarchaantii organized gartee organized ta'anii jiraatan maarchaantoonni yookaan daldaltoonni into the marchant good gartee guuliidhaan yookaan gartee wantaan jechuudha. Waldeyan ijaaramanii kan jiran and sold to gurguran product oomisha isaanii distance market magaalota fagoo ta'anitti deemanii gurguran. The craft worker warreen harkaawwan hojjetanis were dominantly baay'een isaanii merchants capital. Many of the crafts workers irra caalaan isaanii were wage workerota akkasumatti gartee warreen hojii mindaadhaaf hojjetudha jechuudha. Crafts workeroonni were dominated by this merchantota capitalism baay'ee isaanii kan magaalaa keessatti argaman. In the many crafts workeroonni immoo wage workerota jechuudha. Some town city magaalota tokko tokko keessatti have developed famous of industrial specialists like of the Algerians who close to the Flanders of the Belgium kan jennu jira jechuudha. Kana jechuun magaalota tokko keessatti specially gartee famous of development industry gurguddaan gartee babbeekamaan specially like kanneen akka Algerians wali kan tolchu jechuudha. Close huccuuwwan adda faayaa jechuudha. Algerians kan faayaa of landis in Belgium keessatti kan jiru kun meeshaawwan faayaa adda addaa kan tolchudha jechuudha. Town city fi akkasumatti bar magaalonni town fi citienis were also akkasumatti the center of the local administration in bikka jiru by feudal lords and the royal administrations by kings akkasumatti gartee townii tokko tokko keessatti ammoo also centers of local administration mootummaan gartee localidha kan gartee gandaa by feudal lords and the role of administration yookaan gartee feudal lords sun yookaan local governmentiin sun maal gaggeessa and royal kan amanamaa ta'e jechuudha. Akkasumatti royal geensaa maal jechuudha. Administration of by kingidha akka mootiitti tajaajilani kan. In addition to this urban center keessatti immoo where religious and the cultural centers akkasumatti gartee cultural center fi religious inis kan jiran jechuudha. Center yookaan walakkeessa yookaan iddoon bu'uura amantaatii fi aadaa jiran jechuudha. Archbishopinis and the akkasumatti magaalota keessatti warreen gartee gumaacha aangoodhaa qaban jechuudha. Archbishopin gartee hoogganaan amantaadha jechuudha. Mana kiristaanaa akkasumatti bishopinis always conducted the church administration jechuudha. Hooggantoota churchiiti. And from a city akkasumatti magaalaatti hojjettoota charchii keessatti aangoo qabanidha jechuudha. Some towns magaalonni tokko tokko citiin tokko tokko famous church
charchiiwwan gartee babbeekamoo qaban and the masters akkasumatti gartee monasteroota yookaan mana charchii babbeekamoo qaban and where the centers of the privileges isaan sunu seentarii yookaan gartee iddoo imala itti gaggeessanii gartee itti gartee nagada sagada gaggeeffatanidha jechuudha. Privileejii bikka itti gaggeessanidha jechuudha. Kanaaf the medieval periods is universities were located yeroo kanatti immoo medieval period yookaan universitiin argamtee jirti jechuudha. Medieval period yeroo kanatti argamtee jirti. Medieval period keessatti universitiin argamtee jirti. Local towns in the city keessatti jechuudha. As money economy akka gartee economiin baay'een iddoo gartee seentarii educationidha ta'anii kan tajaajilaa turanidha jechuudha. As money economic in the created European banks appeared to in some Italian city keessatti gartee money economy gartee argamtee kan turte jechuudha. Economy yookaan gartee diinagdee maallaqaa jechuudha. Increased guddatee ture in Europe keessatti jechuudha. Bankiin appear kan ta'e jechuudha. Some Italy faa keessatti bankiin kan argamedha jechuudha yeroo kanatti. Some rich merchant daldaltoonni ciccimoon yookaan jaarri tokko yookaan lent to money maallaqni liqeeffatan at interest dhala jechuudha kan qabu jechuudha. And the series agent all over Europeans help to the financial trade dhaan kan deeggaramanidhaa fi gartee maallaqa baankii irraa liqeeffatanii dhalaa gartee kan kafalanidha jechuudha baankiidhaaf jechuudha. Leentii jira jechuudha. Leentii moniin gartee intarastii kan qabu jechuudha. Ati intarastii kan qabu kan jiru faanni jira jechuudha. As towns and cities becomes the rich doggunii fi magaalotaa fi gartee sitiin guddachaa dhufan. Bigger towns is gained magaaloon guddittiin gain ni argatte. The right of the self administration jechuudha. It is maal jechuudha self sufficient qabaachuudha jechuudha. Eenyurraa jechuudha is feudal lord irraa if dandahaa dhufanii jechuudha. Amma magaalonni tokko oggunii fi aangoo fi diinagdeen isaanii politiks oggunii fi ciman jechuudha. Qabeenyaanis duraan abbaa lafaa bulchaa miti abbaa lafaa jala if danda'aniiti mootummaa yookaan hogganaa mataa isaanii godhachaa dhufanii jechuudha. Kanaaf this is right was gained mirga kun kan kennuufidha. Payment mirga kafaltii to feudal lords abbootii lafaatiif or bishops bishopiin akkasumatti abbaan amantaa or kingiin akkasumatti and sometimes by hard struggle kan gartee rakkoo cimaa keessa ture. The right was gained to the payment and the feudal lords or bishops or kings is sometimes by hard struggle da fidem. Payment jiraame kafaltee adda addaa qaraxa adda addaa kan guurratan hoggantoonni adda addaa feudal lordinis bishopinis gartee kinginis kan guurratanii duraame. Inni kun mirga kun maal fide jechuudha. Hard struggle fincila jabaadha fide. The great city state like Venetian gartee tan Italy keessaadhaa tun isin tun Italy has becomes the completely independent city republic taatee tan if hogganaa turte takka isiifaadha jechuudha. Mootummaa danda'u tumattee jechuudha. In the Germany keessatti import city is where maal jaanin magaalaan iddoo free city la jaanin under the German jalatti Europeans and were able to manage to their own affairs within almost outside control. Kanaaf maal jaanii jechuudha. Awurooppaa keessatti kanaaf were able to manage godhuu dandeessee jirti. Their own affairs dhimma mataa isii tumachuudha. Without almost of outside control dhimma nama alaa tokkollee irraa if danda'uudhaan aangoo isii tan tumatteedha jechuudha. Inni kun reformationiidhaaf gumaachaa fi gahee guddaadha qaba bikka tanatti jechuudha. Maaliif sabboonummaadhaas ni fida jechuudha. Maaliif amma biyyoota alaa irraa dhiibbaa biyyoota alaa biyyoonni alaa si murteessuu irraa amma Catholic Churchiin Rooma kan jiru jechuudha. Biyyoota Awurooppaa kana hunda irratti aangoo isaa qaba. Yeroonii fi gartee jalqabaa jechuudha duraan. Amma immoo egaa aangoodhaan cimaa dhufan gartee isa hunda irraa dhiisuudhaan gartee gartee outside controlii kamiyyuu jalaa'u dhiibbaa kamiyyuu jalaa'u mootummaa mataa isaanii tumachuudhaaf jecha gartee reformationinis akka eegalamuu gumaacha guddaa gochuudhaan waan kana waliin sidii qabsiisaa jechuudha. Kanaaf there was no sarfidamiin akka hin jirreettis ilaalamti. Magaalaa san keessa sarfidamiin yookaan qonnaan bulaan peezantiin abbaa lafaatiif dalagu hin jiru. In taawunii keessatti and city keessa city is air free air jannaan jechuudha. Maal jechuudha? Free free cities kan jennuun kun jechuudha. City air jechuudha. Qilleensi magaalaa is free air qilleensa bilisaati. Was German says akkana jechuun at time yeroo sanitti akkana jedhan. Magaala maal jechuudha? Is no sarfidam sarfiin hin jiru jechuudha. Yookaan qonnaan bulaan hin jiru jechuudha. Achi keessatti lafa ta'eefumaa qotatta malee abbaan lafaa sin qochisiifatu jechuudha. Bakka gabrummaan hin jirtu jechuudha. Kanaaf feudal system irraa bilisa jechuudha.
towns and the cities were mostly surrounded by wall defensive and for controlling tax and the tax gate qaban jechuudha. Gate qaban jechuudha. Taawunii fi sitiin akkasuma mostly surrounded guutummaan guututti dallawa defensiivii qabuun jaaramuudhaan hulata akkatti tolchanii collect taxii irraa walitti qabatan jechuudha. Daldaltoota irraa karaa saniin seenanii miti achiin irraa walitti qabatan jechuudha. Karaa magaalaa Agguu seenan. Their administration was controlled by the rich cities yookaan gartee administrationii kan qabu yookaan bulchuu kan danda'u nama tujjaara. Tujjaaroonni sun eenyu? Burjoozota warreen gartee hooggantoota aangoo qabeenya tujjaara qabanii jechuudha. Yookaan burjooz kan jennu yookaan riches warreen tujjaara ta'an jechuudha. Usually merchants isaan yeroo mara maal isaan daldaltoota. During the latter during the late middle ages xumura middle age dha. The burjoz were the growing to the numbers of the wealthy and but they were not as rich or is politically and socially powerful as big to noble gang. Garuu ammoo yeroonii fi gartee late of middle age kanatti jechuudha. Warreen burjoozootaa jechuudha. Warreen burjoozootaa jechuudha. Ciccimoodha. Maaliin ciccimoodha? Qabeenyaan ciccimoodha. Garuu ammoo maaliin ciccimoo miti? Politiksiidhaan ciccimoo miti jechuudha. Akka warra noobeelota warreen aangoo mootummaa warreen maatii gartee mootummaa aangoo mootummaa qabaniiti ciccimoodha miti jechuudha. Kanaaf gartee the rich merchants and the great cities engaged in long distance trade jechuudha. Kanaaf maarchoontoonni ciccimoon akkasumatti and the great cities magaalonni gurguddoon engaged tu jajjabeessan long distance trade akka jajjabeessu kan taasisanidha jechuudha. Kanaaf the trade is in expanse economic trade is expand trading akkasumatti maal ta'e jechuudha expensive or luxurious goodin akkasumatti meeshaawwan faayaa jechuudha yookaan was the most profitable baay'ee bu'aa kan qabudha jechuudha. Meeshaa faayaa gurguruun. Italy is cities above the all Venetian guutummaan guututti all Giono trades in Eastern Mediterranean kan dhufu kan port and brought back silkii fiddi. Akkasumatti silkii eegguuniif jennu huccuu silkii jennuun jira. Spice mi'eessituu adda addaa. Other gartee valuably wantoota biraa commodity meeshaawwan biraallee ni fiddi. Akkasumatti gartee from Middle East Faristi yookaan biyyoota baafagoo irraa beyond to Europeans for sale akkasumatti Awurooppatti gurgurachaa turte jechuudha. Magaalaan Sisiliidha yookaan Itaaliidha jechuudha. Gartee Sisiliin tun yookaan Itaaliin tun maal jajjabeessan encourage to use trade akkuma gartee crusade keessatti gartee laallee sanitti isaan maal barbaadan daldala barbaadan hoggoyyuu jechuudha. Kanaaf kanatti aansee kan jiru immoo age of explorations and the inception yookaan gartee of globalization kan jiru maal jechuudha jechuudha. Kun gartee idea baay'ee bareedaa fi nama dinqisiisuu fi waan ajaa'ibaati jechuudha. Kana adda baafachuudhaan isin murteessaa jechuudha. Age of exploration itu eegale imala argannoo adda addaa baratti eegale jechuudha. In the 16th century and the 15th century is the ages of exploration jennaan jechuudha. Bara lamaan kana jechuudha. Jaarraawwan lamaan kana keessatti jechuudha. And the inceptions of globalization yookaan contacting biyyoonni wal qunnamuun kan eegale jechuudha bara kanatti. Kanaaf in the 15th century jaarraa 15ffaa keessatti jechuudha Western Europe is entered to the era known as the age of exploration which is lasted through the early 17th century. Jaarraa 15ffaa keessatti Western Europeans entered seenuu jalqaban yookaan gartee era bara yookaan known as age of exploration jennu kana keessatti seenuu jalqaban hanga gartee jaarraa 19ffaa 17ffaatti ittuma fufee jechuudha. It was the period during the which Europeans began to explore new areas of the world by sea in search of new trading routes, wealth and knowledge yeroonii fi argachuu jalqabde jechuudha. It was a period during the which Europeans yeroonii fi gartee European began to exploring baay'ee babal'ifannaa yookaan gartee argannoo yookaan gartee imala eegalteedha. Area of the world sea routes karaa bishaaniirraan jechuudha. Sea routeidhaan search to new trading karaa dardaraa haaree barbaaduudhaaf wealth and the knowledge gartee tujjaaruu fi beekumsa barbaaduudhaaf yeroonii fi gartee warri Awurooppaadhaa kaka'umsaa fi gartee gumaacha baay'ee godhaa turanidha jechuudha. Maaliif karaa miilaa barbaadhiisanii karaa bishaanii yookaan sea route barbaade yoo jette the land route is controlled by the Ottoman Turkish
Kanaafuu it is high tax irra ka'a. Maaliif gartee laandii ruutiin yookaan gartee tiritooriin gartee lafaa guutummaan guututti otomaan tarkiin qabamee waan jiruuf gartee ogguuniif otomaan tarkii keessan dabarini chaayinaa faaristi gamas dheeyina ja'an qaraxa guddaa irra keeysi gartee otomaan tarkiin. Kanaaf gartee otomaan tarkii irraa maqanii galaana irra deemanii eessa dhaquu barbaadan chaayinaa fi indiyaa dhaquu barbaadan. Kanaaf gartee siiruutii irra karaa eessaan dheeroo chaayinaa fi gartee wanta dheeyina ja'anii deddeemuu eegalanii jechuudha. In the 15th century jaarraa 15ffaa keessatti was a high demand fadhii guddaa ture jechuudha. Bu'aan isaa fadhii guddaa ture. Maaliif uummanni namni meeshaa fedhu eegallaan itti barbaadachuuf kaan jechuudha. High demand in European goods and the originating from the east such as the jewels and the prexel silks and the canons, cloves and the peppers and the other spices adda addaa fadhii isaan kanarra qabaachuu fadhii isaan kanaaf qabaachuu uummanni Awurooppaa guddate wantoota kana originally from the east irraa kan dhufan meeshaawwan bu'urri isaanii east malee hin argamne kanneen akka jewels kan jennuun preclains silk kan jennuun cinnamon kan jennuun cloves kan jennuun pepper kan jennuun waraqaanis akkasumas other spices mi'eessituuwwan adda addaa isaan kana hunda fadhiin isaan kanaa dabaluutu kaka'umsa fide ammas jalqaba jechuudha. But ta'ullee Ottoman Turkish was control gootee jirti all the land karaa miilaa sea routes charged high price and those maal jechuudha goods kanaafuu martee maal gootee Ottoman laandiin gartee eega gartee laandii kana guutummaan guututti karaa lafarra deemanii gartee chaayinaadha kan kana qabattee jirtu and the sea route is charged to higher price irra keessa akkasumatti gartee karaa gartee high price kanarra dhiisuudhaaf sea route barbaadu eegalan high price irra keessa waan ta'eef. Thus a major trading in nations was a period of particularly Portugal Spain went to the bypass to the Ottoman Arabs who had control the route gartee warreen godhan keessaa isaan gurguddoon jaarraa 15ffaa fi 16ffaa keessatti jechuudha. 17ffaa fi gartee karaa 18ffaa keessatti warreen itti dabalame kanneen akka gartee Ispeenii wanta Ingilishii fi akkasumatti gartee Faransaayidhaanittu itti dabalamuu eegale jechuudha. Ammoo jalqaba warri jajjabeessaa ture gartee voyage of exploration warreen jajjabeessaa turan Ispeenii fi Poorchugaalidha jechuudha. Trade nation is a period particularly warreen jajjabootan went to pass warreen qaxxaamuranii dabruu barbaadan. Ottoman Turkii karaa miilaa isiin qabattee jirtu kana warreen dabruu barbaadan warreen Faaristi dhaquu barbaadan isaan lamaan kana jechuudha. 15ffaa fi 16ffaa jaarraa keessatti. Kanaaf there were other traditional factors that is motivated wanni jibiraa kan jajjabeesse sailors to the explorers new area gartee maal jechuudha motivated kan godhe jechuudha. In addition to factor motivated European sailors to explore kan gaggeessan new area san argachuudhaaf jechuudha. Akkasumatti to sailors explores new areas one of such factors that is to the strange existing exciting stories about the distance place in the eastern part of the to the curiosity of Europeans about the fabulous wealthy of the east kana jechuun maal jechuudha. Wanni gartee motivationin isaanii kun gartee sailoriin gartee yookaan gartee explorii eegalan yookaan new area argachuudhaaf eegalan sailoroonni isaanii yookaan warreen doonii oofan explorii godhu eegalan yookaan gartee new area san barbaaduudhaaf iddoo karaa ittiin dhaqan one of the factoriin tokko guddaan kan isaan san akka jajjabaatu godhe talents and the strangeidha yookaan gartee existing story kan jiru jechuudha waa'ee seenaa ichi lafti sun gartee lafa qabeenyummaa fi lafa jabduu fi lafa gartee waan adda addaa tan qabdu tan taate tan akka Marco Polo faa barreessee miti about the distance place increased dabalee jechuudha curiosity jechuun bu'aan yookaan fedhiin dabaluu jechuudha fedhiin faaristiidhaaf isaan qaban baay'ee dabalee jechuudha Awurooppaa keessatti jechuudha weelzii waan taateef yookaan akkasumatti istiin tun biyya qabeenya qabdu waan taateef Veenishiyaaniin hin barreessine Marco Polon had told the strange and the existing stories about how he had traveled to the distant lands and the Asians had become the rich. Gartee inni ichi dhaqeetiiti achi eega deebi'ee booda qabeenya walitti qabatee dhufee bootu jaaratee biyyoota Awurooppaa keessatti amma dizaayinii tujjaaru gaganaa warri Awurooppaadha akka uumatti bika Maarko Appooloon dhaqee tana dhufnee barreessa inni dheeyine tujjaara nutis inninis akka godhe
Eegachi dhufees kitaaba ni barreesse. This is the wonderful story of the China civilization. This is a very wealthy country. Baay'ee biituun tujjaara. Baay'ee akkana jechuudhaan kitaaba inni barreesse. Yerootiin inni barreessuun uummata keessatti ganaa kaka'umsa cimaa uume ganaa uummanni yaanu malee. Yaa'anii jechuudha gumaacha guddaa godhe jechuudha kanaaf. There was also the legendary jedhama the Prester John of Indies is rich to the Christian kings who ruled somewhere Asians Africans which has disseminated across to the Europeans since his crusade keessatti kan jennu jira the legend of the Prester John of Indies the one of the factors that is encourage of the maal jennaan jechuudha faaristii kan jajjabeessa keessaa jechuudha legendii ture gaafa crusade gaggeessan Prester John of Indies nama jennuun yookaan kiristaanicha jabaa tokko mootii kiristaanaa cimaa jabaa tokko karaa iistii kanatti jiraati inni sun gartee efficientii fi cimaa fi weelzii kan ta'e wattu jiraati isa jaaniitti dubbatan leejendii yookaan afaaniin dubbatan jechuudha dubbachuun isaanii afaaniin dubbachuudha kiristaanota gartee awurooppaatti gartee islaan kun maali mootummaa cimaa baha fagoo jiru san laalla jaaniitiiti kaka'umsa uumte leejendiin sunis the other more important factors that developing more efficient with the driving seals is first and the availability to the navigation instrument like of the compass to the quadrant and the astronomical that is made to the long distance voyages across the oceans possibly European seamen kana jechuun maal jechuudha wanni biraa kan jajjabeesse ammaas tokko maali wanni biraa ammaas factors that encouraging wanni faaristii akka dhaqaniif warri Awurooppaa jajjabeesse tokko ammaas gartee doonii cimtu qabaachuudha doonii isaanii bishaan irra deemuu danda'u koompaasii qabaachuu gartee daarekshinii ilaaluudhaaf akkasumatti gartee maagneetik koompaasiin daarekshinii ilaaluudhaaf qabaachuun isaanii kaartaa cimaa qabaachuun isaanii akkasumatti gartee akka isaan ichi dhaqaniif kan isaan gargaare keessaa tokkodha jechuudha. Wartee wind driving sealii akkaataa doonii gartee doonii bishaan qilleensa irratti hin deemuu dandeessu. Availability navigation humna galaanaa cimaa qabaachuu, koompaasii qabaachuu, quadrantii qabaachuu, akkasumatti gartee astronomically qabaachuu, long distance voyage across to the possibly wantoonni isaan dandeessisan isaan kana. The new knowledge beekumsi haaraan ni argama. That wind is that globally seasonally below to the regular pattern across the ocean of the world also the regular oceanic voyage possibly akkasumatti gartee beekumsa haaraa argatan. That is the winds of the globally haala gartee bubbeewwan qilleensaa kana addunyaa kana bubbeen eessarraa eessa bubbifti jechuudha dooniin gaafasii maali bubbeen deemti akka sharaa waan akka guddoota akka samii keessa itti ol hidhaniiti qilleensi dhiibaa of haala gartee bubbeen karamii directionii si karamii karam deema kan jiru guutummaan guututti beekanii turan cross ocean qaxxaamuruudhaan world is regular oceanic voyage possibly gartee voyage imala gartee wantarraa dooniin karamii karam deemtii guutummaan guututti baranii turan inni kunis kan jajjabeesse the last but not lasted factor for developing European explorer the 15th century and 16th century was encouraging the proved by Portuguese prize Henry of navigators in 1394 up to 1916 itti gartee namni jajjabeessaa ture mootichi tokko ammas kan Portugal mooticha cimaa Henry of navigator namni jennuun kan jajjabeessaa ture dhaqaa deemaa uummata maal tateessanii miti deemaa faaristi dhaqaa biyyuma fagoo san dhayitanii ilaaltan malee hin jiraadhu jee kan jajjabeessaa ture isa tokkodha jechuudha. He went to ni barbaade expanded babal'isuu Portugal trading daldala Portugal along the African coast qarqaraawwan Afrikaa kana guututti he also hoped kaayyoon isaa maali to find jechuudha source of the gold yookaan madda qaroomina islaamaa madda yookaan gartee qabeenya islaamaa jechuudha gold yookaan gartee warqeedha that islamic trade kan islaamni irra daldalaa ture had busy carrying it out tanis sanuu baadhatanii northern from the west norziidhaa fi west kana hunda keessa cross to the Sahara desert qaxxaamuruudhaan hundreds waggaawwan dhibbaaf achiin deemaa turan kan akka mansaamuu san gaafa ajjii dhaquu san gartee west irraa ka'uudhaan gartee maalirraa ka'uudhaan gartee asiin gara iistii kanaan akkatti Ijiptii kanaan noorzii kanaan deemuudhaan hiree gartee akkasitti bakka jirtu san goldii westernii Afrikaadhaa kana barbaaduudhaa fi heenariin mataa lafa kaa'ee waan kana irratti kakaasee jechuudha uummata akka deeman. Heenaris akkasumatti devoted himself to training to endanii akkasumatti to the equipment exploring meeshaawwan gartee hunda qopheesseef meeshaawwan imalarra deeman he brought ni fide absis to seas captains mark maapareeto ni fide warreen gartee meeshaawwan san hunda tolchaaf yaayanii barbaadanii warreen kaartaa tolchan akkasumatti astronomeroota warreen urjii fi hawaa keessa wantoota direction akka kompaasii qajeelchuuf laalaniif mathematicsoota ni fide that is a good find barbaadaa jeen it is helps to build better ship akka jaaramtu godhaa jeen ammaas gartee doonii cimaan akka bishaan irra deeramu jaaramu Prince Henry maal jedhe also to open it to the school mana barumsaa ni bare so
Portugal barsiisuu gale his many expeditions akkaataa imala gartee itti deeman imalanii ittiin deeman kana barsiisuu jalqabeedha jechuudha. Nama jajjabeessaa ture keessaa inni tokko jechuudha. During the first half of the 15th century Portugal sailors namni jalqaba Portugal tokko foot the occupied to west irra qabachuudhaan Afrikaan Icelandota Afrikaa kana karaa westernii kana qabachuudhaan eventually reached to ni qaqqabe the southern tip qarqara fiixee Afrikaa southernidhaan qabu which is the name maal jennu boggaasee bikkasan Cape of Good abdii gaarii yookaan gartee abdii bareedaa jee bakka dhaqee faaristii jeetiitii firxee qarqara South Afrikaa kana dhufnaan gartee gammadee jechuudha. Bara 497 hanga 98 ammoo Vasco da Gama namtichi sun sail to into the Indian round to India deemuudhaan galaana India kana round deemuudhaan Cape to return to ni dhaqqabee jechuudha. Back to ni deebi'ee jechuudha. Eegana dhaqqabuudhaan qarqara galaana India kana naanna'ee deebi'ee. He opened ni bane akkasumatti the Cape Routis bika jennuun tana round Africa and the cross Africa tana guutummaan guutuu si naanne and the cross qaxxaamuri Indian Ocean to the Far East Indian Ocean kan akka walakkeesseetuma Far East dhaqqabee jechuudha namni Marco Vasco da Gama jennuun jechuudha. The Vasco da Gama nama jalqaba India dhaqee jechuudha. Eega eenyuti eega Marco Polooti jechuudha. Nama India dhaqee jechuudha. Spain was another sea power dha jechuudha. Isinis gartee humna galaanaa cimtuu tan taateedha jechuudha. Trading daldala bishaanirraa tan barbaadu. State next to Portugal taanuudhaan. Spain is the fleet to conquer to new era several northern Africa kana guutummaan guututti akkasumatti gartee towns magaalota isaanii and the Icelandota yookaan biyyo lafoota galaana keessaa kana guutummaan guutuu isii weeraruu jalqabde jechuudha. Spain also the dreamed to the finding to new trading routes dreaming si maal isin abjuun si yonni isin arkutu maal jechuudha. Faaristi dhaqudha bakka isinis karaa gabaabaa Marco Apolloon ichi dhaqeetu jedhu dhufeem nuti ichi dhaqeetu mala miilee ta'e tujju haaromsine bakka biyya beeltee meessituun adda jirtu san jettee Faaristi dhaquudha barbaaddi isinis. Christopher Columbus namni jennuun kun ammoo Itaaliyaanii nama Itaaliitti inni sarvi kan ta'u hojjeta eenyuuf hojjeta Spainiif hojjeta monarchiidha monarchii yookaan mooticha warra Spainiif hojjeta. Meertu is the first bara 1992 nama jalqaba imaleedha. He was trying to the sailor round ni deeme sailor akkasumatti sail dooniidhaani round it naannoo eegale. The world reaches to India dhaqabuu barbaade akkasumatti each in the China Forest akkasumatti China fi Forest dhaquu barbaade akkasumatti India fa'aa jechuudha. He did not India inni garuu hin beekne now bika dhaqa jechuudha. That America dhaqa garuu inni immoo akka gartee Vasco da Gamaatti ichi dhaqa jechuudha. Continue yookaan gartee continents were cross to his round gartee akkasumatti gartee naannaweetti continentii tana deebi'e akkasumatti one his first and latter to voyage imalli isaa kan jalqabaa kun Columbus had factor reached to north garuu inni immoo factory sirrii sanitti reached north east India is brought to but ni deebi'e the west India and west India dhaqee jeen Caribbean Island America tana dhaqee and the coastal area of the mainland of America qarqara Islandota bishaan keessaa naannoo America qabaa kana dhaqeeti aan gartee West Indian dhaqee ujeeni ichi dhaqee itti himee jechuudha. Other Spanish voyage ammoo tokko soon the conformed that is a new continent had been discovered the Columbus magaala new continent dhabo bikki harkate sun jeetitte tokko other namni biraa kan gartee eenyu kan Spain tokko Columbus boo maal Faristi dhaqaa miti bikka haarii lafa haarii harkatee jeetti hime. Amma girgirii kaawutaan Ameerikaa ammas haarii harkan nijaanii as dhufanii lammiilee Ameerikaa fixuutaan. He is generous as opened that the doors the Spanish conquest to the American. Kanaaf gartee inni kun maal banee harkachuun gartee isaa kun Ameerikaan akka conquest taatu Spainiin akka weeraramtu gartee biyyoota Awurooppaatiin kan hula baneedha jechuudha. Kanaaf in the 16th century keessatti jechuudha the Spanish is adventures such as Henry's Cortes and the Francisco Perez yookaan namni jennuun kun jechuudha. Francisco Pizarro namni jennuun is discovered the Aztecs of Mexico Aztecs of Mexico harkate the Incas akkasumatti of Peru harkate and other indigenous peoples of the New World Americans harkate jechuudha. Kana jechuun
jaarraa kudha jaaffaa keessatti adventures such as adventuroonni yookaan kanneen akka Hernaan Cortensii fi akkasumatti Francisco Pizarroon akkasumatti destroyed ni caccabsan ni balleessan Aztecs qarooma Aztecs Meeksikoo fi Inkaa fi Peeruu hunda caccabsanii jechuudha laal kun ogaa harkatanii miidhaqanii balleessan lafa Faaristii osoo barbaadanii tan harkan tanaas dhukkee irraa kaasee uummata fariira azar indigenous people Ameerikaa guutummaan guututti uummata Ameerikaa lammiilee Ameerikaa indigenous people dhalattoota achi guutummaan guututti lafarra balleessan uummanniif malee nama faran lafarraa balleessan. By the end of the age of exploration xumura jaarraa kudha indi gartee exploration yookaan imala argannoo fi gartee babal'ifannaa kanarratti jechuudha. Exploration qorannoo gaggeessu kanarratti jaarraa kudha torbaffaa keessatti jechuudha. Spain Americas in the new world keessatti Spain America keessatti gartee extended to from the what is now the southwestern United States bika jennuun tanatti qabatteeti and the southern most of the rich the Chile bika jennuun the Argentina bika jennuun tan hunda if jalatti qabatte encouraged to by the explorations by the Portuguese captains akkasumatti Cabral bika jennuun tana Portugal ni qabatte bara 1500 tti Portugal established ni dhaabde it is a colony dhaabde Brazil keessatti Portugal akkasumatti colony dhaabbattee jechuudha South America keessatti qabatan jechuudha America samma if jala bulcha jarri bara 1519 hanga 22 tti Ferdinand namtichi jennuun kunis Magellan namni jennuun kunis first is a sailed to the round addunyaa tana guutuun naanna'u jechuun amma Pacific Ocean idaafi guutummaa addunyaa tana naanna'u jechuun Afrikaa idaafi kanatti qarqara kana naanna'u inni addunyaa guutuun naanna'u jee nama at the head of the nama 240 takka fudhate doon shan irratti jechuudha fleet after the 5 ship doon shan wajjin Magellan sailed to the cross Atlantic Ocean kana qaxxaamurumaan to coast of the Brazil gama gadii America gama gadii qabachuudhaan Brazil qarqara gama gadii qabachuudhaan qarqara galaana Brazil he and his crowd to the continue to itti fufe akkasumas the voyage of through imala isaa jechuudha pass qaxxaamuruudhaan the Pacific qaxxaamuruudhaan jechuudha galaana Pacific passage known as ever since as the Strait of the Magellan bika jennuun tana hunda gartee pass known as ever since hanga gartee Strait of Magellan jennuun qaxxaamure deeme Magellan named the Ocean Pacific kanallee maqaa Ocean Pacific kanallee isaatiitu baase cross qaxxaamuruudhaan which is here to his crowd to seal and the reach to the Philippines bika jennuun Iceland Philippines jennuun tana dhaqqabe where the Magellan was killed April bara 1512 ammoo Philippines ni ajjeefame jechuudha eenyu Pacific Ocean kana Pacific Ocean kana qaxxaamureetiti eega deemee Philippines kana naannee gartee deemee jechuudha bara 15 takkatti ajjeefame jechuudha. The Victorine ammoo one of the 5 ship is doon isaa keessaa takka with the service the members of the crowd hojjettoota isaa qabattee dhufte finally reached to the Spain dhaqqabdee jechuudha. Septemberii bara 16 bara 1522 jechuudha. Nearly 3 waggaa 3 addunyaa tana naannee jechuudha. After voyage of head to Began gartee eega gartee waggaa 3 naannawee addunyaa tana guutuu naannee innilleen du'ee dooniiwwan isaa habbaan shankuteen keessaa habbaan takka deebitee Portugaalitti eessatti deebitee jechuudha Ispeenitti deebitee jechuudha. Kanaaf nama sarkumulatiivii gaggeesse keessaa isa tokkodha jechuudha addunyaa tanarratti. Kanaaf the Spain and Portugal had the voyage of exploration jajjabeessaa turan jaarraa 16ffaa keessa Dutch ammoo Faransaay jechuudha Dutch ammoo Netherland jechuudha akkasumas Faransaay fi Britishiin ammoo jaarraa 17ffaa keessatti itti seenan boodarraan Great Britain fi akkasumas Faransaay began to explore babal'ifachuu eegalan new trade route daandaa kan gartee karaawwan daldala haariyaa lands cross to ocean qaxxaamuruudhaan bara 1497 tti John Cobat namni jennuun an Italian explorer namni explorer yookaan Itaaliidha tokko working hojjetaa ture for English kan hojjetu reached to what is a belief to be the coast of the Newfoundland lafa gartee coastii qarqara galaana ni argateeti hundeessee jechuudha. Kanaaf numbers of the French and English namoonni gartee French revolution explorer followed to the including the Givoni da dabalatee Givoni da Vazano akkasumatti who is inni sunu Givoni da Vazano who discovery kan argatedha akkasumatti innis the interest concerned to the
Hedos river galaan Hedos kan jedhamutti bara 1524 and the Henry Hedos who mapped kan kaasedha jechuudha is the island of the Mahatan Forest in the bara 1629 nama maappii irratti Icelandii tanallee kaasedha jechuudha. Bara jaarraa 17ffaatti jechuudha. Jaarraa 17ffaa keessatti Faranchii fi Dutch Neezerlaand jechuudha yookaan Biritishiin akkasumatti rivaayil wal dorgommii eegalan jechuudha. Dominancy of the New World addunyaa Ameerikaa tana addunyaa New World jennaan dalagaa addunyaa haarii argamte jaanii miti. Isii tana qabachuu irratti dorgommii guddaa walii godhuu eegale. Establish godhuudhaaf dhaabuudhaaf. The first permanent colony achitti kan dhaabe eenyu jechuudha. Jamestown bikka jennuunitti namoonni dhaabe eenyu Ingilaandiidha jechuudha. Ingilaandi kolonii jalqabaaf itti dhaabbatte. Kanaaf stimulus due complaints found to the Quebec city keessatti ammoo Faransiitiitu kolonii isii dhaabbate. 1628 Hoolaandii established akkasumatti Hoolaandii jechuun tumba Dat jechuudha yookaan Neezerlaand jechuudha maqaa sadii qabdi. Akkasumatti trading is outpost is new Amsterdam bikka jennuun tanatti yookaan New York City bikka jennuun tanatti isinis kolonii dhaabbattee jechuudha. Ummata irratti kolonii godhatan. The Spanish and the Portuguese empires is British colonies in the New World is where the specially settlement colony dha. Isaan lachuu isaan sadeen kun maal? Spain dabalatee, Portugal dabalatee, British dabalatee settlement colony yookaan qubsuma kolonii qubsumaati jechuudha. Ummata isaanii guutummaan fuudhanii ichi geessachuu bakka silaa barsi dhufanii kontrolfatanii deemanii illee ummata kana asirraa kana fixaniiti kasaanii fidanii irra qubsiisanii jechuudha. By the early jalqaba jaarraa 17ffaa permanent settlement permanent qubsumti yookaan gartee koloniin qubsumaa tun were created new world addunyaa haaraa keessatti uumamte jaarraa 17ffaa jalqaba irratti jechuudha. Biraazil keessatti Caribbean Islandii keessatti jechuudha. And the party of the Northern America keessatti yookaan plantations kolonii tu eegale kolonii yookaan plantation agriculturein jalqabee jechuudha. Asirraa kan wal qabatu wanti jechuudha. Kanaaf also the established ni dhaaban by the European settlement qubsuma irratti dhaaban and worked to buy slave laborers ummata Awurooppaa irraa gartee garboota fuudhuudhaan ichi irratti hojjechiifanna jaaniitiiti ichi geessan. World trades grows to rapidly which is lead commercial revolutioning gartee kanaafuu ni dabalee jechuudha. Is brought to great changes. Kanarraa kan ka'e eega gartee maarreen dabaree eega gartee guddinni gartee koloniin gartee plantation agriculturaliin guddatee jechuudha. Qunnamtii gartee qonnaan gartee shankoora oomishanii plantation agriculturalii gaggeessuu eegalee booda commercial revolution daldalli addunyaadhaa ni guddatee jechuudha. Rapidly saffisaan jechuudha. Portugal was more interesting fadhiin guddaan Portugal developing guddisuudha. Networks profitability bu'aasii post of the Africans and the Asians and the colonization of the new world. Addunyaa haaraa qabachuurra isiin Afrikaadhaa fi Portugal tun especially Afrikaadhaa fi Asia irraayin postii yookaan daldala bu'uura yookaan gartee bikka gartee postiiwwan bikka gartee buufata dooniitiin qabadhee karaa daldalaa Afrikaa fi Asia kana qabadheetu ijaaretteetitti yaaddi. Isarra Ameerikaa qabachuurra jaarraa 16ffaa keessa established training postii ni dhaabde Asia irratti control most of the profitably trade east gartee guutummaan guutuu faaristii kana qabachuu dandeessee jirti. However ta'urree bara 1580tti Portugal soos annexed taate Spain tumma dhufee ammaas isiidhaan dorgome by the 60 years waggaa meeqaaf jechuudha. Waggaa 16 jechuudha. Thus Portugal is colony is except sabicha kaisa qabatte Goa bika jennu Goa bika jennun were taken over by other European nations is particularly ambitions Dutch bika kana ammoo eenyutu qabate jechuudha. Dutch fa Netherland fa Holland faatu qabate jechuudha. Isiin isaa feessa sabicha qabatte Goa yookaan Goa bika jennun tanatti qabate jechuudha. The Dutch also akkasumatti gartee Netherland yookaan Holland tun control goote. The Dutch East Inland tan taate jechuudha. In New Indonesia bika jennun tana kan qabate jirti. While British ammoo isa qabate jechuudha. Indian company is controlling most of the trading in India da qabate. Isa qabate jechuudha. While British isa qabate is India qabate. Company control goote most of the trading India daldala India irraa dhufu guutummaa isaa qabachuu dandeessee jirti. Britishiin akkasumatti immas control gootee jirti over Indian was nearly to the completely bara 1763 jechuudha. Britishiin control goote over Indian India guutummaatti qabachuu dandeessee jirti. Bara 1763tti. Faransi immas also the few trading argattee turte immas waa xiqqoo takka India keessa. This is created uumtee turte jechuudha. Network communication wal qunnamtii daldalaa yookaan trades before largely
ending to the need to the search of for new route karaa yookaan gartee daldala haaraa kan barbaadan kana guutummaan guutuu isaanii control godhanii turanii jechuudha. But ta'ullee is important is to note that is explorer is not case to the interly at these times. Ja kanaaf ta'ullee barbaachisummaa yookaan gartee babal'ifannaa lafaa kun not as interlees guutummaan guututti yeroo san haala guutuu ta'een maali hojiirra hin oolle. Eastern Australia was not officially was not officially claimed to for Britain and the Captain James nama jennuun could until bara 1970 hin qabamne and the match of the Arctic fi Antarctica illee namni isii dubbateen jiru were not explored until hanga bar jaarraa 20ffaatti jechuudha. Maal jechuudha jaarraa hanga bakka namnummaan isitti gartee qabachuudhaaf itti deemee hin jiru eessa hin beekne jechuudha. Bakka exploration isaanii argannoon isaaniitii fi qorannoon isaanii kan taasisanis Austraaliyaadhaas jaarraa meeqatti jechuudha until hanga isaatti jechuudha hanga gartee 1770tti akkasumatti gartee Arkitikii fi Antarktikaa kana qarqarawwan poolii lamaan kana jaarraa 20ffaatti hanga jaarraa 20ffaatti qorannoo gaggeessuu hin dandeenye. Much of the territory of the Africans was also explored by the Western until hanga jaarraa 19ffaatti territory interni keessa yookaan handhuura yookaan walakkeessa seenterii Afrikaa kanaas seenuu hin dandeenye. Seenterii and the early hanga gartee jalqaba jaarraa 20ffaatti jechuudha. Kanaaf the age of the exploration is the tremendous of the importance that is the significant transformed the world gartee ce'umsaa fi gartee barbaachisummaa fi gumaacha guddaa addunyaadhaaf godhee jira garuu ammoo age of the explorations and the discovering kun kanaaf the methods of the navigation system is improvement meetodiin yookaan gartee akkamitti navigation yookaan imala kaartaa imala akkami galaana irra godhuu dandeenya akkasumatti improve godhanii turanii jechuudha. Kanaaf mapping kaartaalleen akkami fooyyaa Italian navigation yookaan gartee daldaltoonni Itaaliidha imaltoonni yookaan galaana irra had used to the yookaan gartee traditional charti fooyyeessan which is where the based to the coastal line qarqara galaanaatti port is called the keeping to the sailors and the close to the shore qarqara galaanaatti akkamitti gartee chartiin fooyyeessaa based on the coastal line irra caalatti qarqara galaanaatti keeping to the sailors akkasumatti wanta eeguudhaaf jechuudha sailoroota yookaan gartee wanta markaba ittiin deeman jechuudha. Kanaaf especially the Portugal's explorers who the January into the announced place is created the world first sailing to map delineating not just the geographically of the land they found but also the seaward routes and the ocean current that lead to them there. Kanaaf maal jaasete egaa wanta egaa maappii fooyyeessaa dhufan kana kanatti jechuudha. Wanni hundi fooyyee this Portugal fi Spain in fact especially jechuudha where was yookaan January into the unknown place created uumaa turan the world first sealing map akkasumatti delineating not just the geographically of land they found but also sword to route yookaan gartee and ocean current that is lead to their wantoota gartee ocean current dabalatee seaward route gartee karaawwan galaana irra qaxxaamuranii fi ocean current qaxxaamuruudhaaf galaana irra nama barbaachisu yookaan delineating first sealing map gartee oofuudhaaf sealing sailor yoo jenna nama gartee waan san oof yookaan gartee eenyu jechuudha doonii isaanii san oof first sailing map fooyyeessan akkasitti kan tolchan delineating not justice geographically lands they found is also the swardi route fi akkasumatti maal jechuudha ocean current illee lead godhanii kan hoggananii jechuudha kan addaan beekan jechuudha wantoota imalaaf isaan gargaaran jechuudha. As technologies akkasumatti gartee advice akkuma gartee teknooloojiin guddataa dhufe now the territory expand daangaan isaanii babal'ataa dhufe maappii akkasumatti gartee kaartaan akkasuma maappii makers kaartaan hojjetamaa dhufe become more akka gaariitti hojjetamaa dhufe and more spotically yookaan the ages of explorations also extend to geographically knowledge dha jechuudha. Kanaaf gartee akka gartee ages of exploration gartee beekamu jechuudha. Kaartaanis fooyyaa dhufe wanni hundi fooyyaa dhufte especially warreen fooyyeessan kanneen akka especially Portugalii fi gartee eenyutu jechuudha Spainiti jechuudha. Kanaaf more
and more people is began to see and study about the various area around the world. Kanaaf gartee wannoonni kun hundi eega fooyyoonii booda manni baay'een irra caalaan isaanii study godhuu eegalan area more and more people in study godhuu eegalan jechuudha. Various people baay'ee various people sagguuniif jennu eeriyaawwan garaagaraa kan naannawaa addunyaarra jiranii qorachuu eegalanii jechuudha hanga jaarraa kudha saddeettaffaa kudha sagalaffaa digdammaffaatti hanga Afrikaa qorachuu dhufanitti jechuudha. Kanaaf the exploration also the result is what is the today is the called of the Colombian exchange with the garuu maali qorannoon gartee exploration yookaan imalli gartee qorannoodhaa fi akkasumatti argannoodhaaf gaggeeffamu kun Colombian exchange waan jennu fide jechuudha. They started is and the exchanges of the plants and animals between the old new root new world gartee waljijjiirraa ilma namaa dabalatee biqiltootaa fi beelladoota bineensotaa kan jiru addunyaa lamaan jidduu jechuudha addunyaa duraaniitii fi Ameerikaa jidduu kan jiru Ameerikaa achi fidanii as geessan kaasii fuudhanii achi geessan isni kun maal jennaanii Colombian exchange jennaan for instance miyaayizii yoo ni fidhan nama boqqolloo potatoes akkasumatti sweet potatoes dinnichaadhaa fi gartee timaatima faallee dabalatee kaasaavaan tomatoes and pumpkin chili wanni jennuun kun hundinuu biqiltoota cocoa wanni jennuun kun pentu akkasumatti and the pimpelle were introduced to the old world only after the Europeans conquested of the American isaan kun hundi wanni biqiltuu tan armaa walitti dubbifnatuun hundi eegaa Awurooppaan addunyaa Ameerikaa hariyaa tana qabattee booda Awurooppaa keessatti oomishamuu jalqaban malee duraan hin jiru. In return Awurooppaa ammatti hogguu deebin amma introduced to wheat garbuufa qaban isaan qamadiifa qaban grapesiifa qaban bananas baaqelaa fa'aa sugar cane kan jennuun fa'aa coffee fa'aa akkasumatti and the domestic animal bineensota mana keessaa like of horsey fa'aa donkey fa'aa cattle fa'aa pigii fa'aa gootisii fa'aa chickenii fa'aa and the new world keessatti geessanii turanii jechuudha kan qaban kanaas. Likewise European had the never to the turkeys is ilama waan jennuun tana or the screening before the sitting foot in the America laala kije Awurooppaa osoo hin qabatin dura waan ilama jennuun tana takka never seen turkey fi ilama waan jennuun tana orokaan squirrels waan jennuun tana gongumaa harkanii hin beekan itti ajaa'iba taate itti bareennaan fudhatanii biyya isaanii galfatan eessatti Awurooppaa jechuudha. The two worlds also exchange diseases akkasuma dhukkuballee wal jijjiiran mee ilaali uummata kana dhukkuballee akka biyya isaanii jirra fuudhanii Ameerikaa geessanii lammiilee isaaniitiin fixan jechuudha. Akkasumatti like mammals dhukkuba buseedha small pox fanxaaxaa adda addaa akkasumatti of Europeans that is a demonically native yookaan gartee dikmeeted native American guutummaan guututti dhabamsiisan jechuudha. Or overseas yookaan gartee nevertheless spells from the new world that is becomes the epidemics in the 16th century 15th century and the 16th century keessatti dhukkuballee wal jijjiiranii jechuudha. Kanaaf the Colombian exchanges had the two important effect qaba. Wantoota barbaachisoo gurguddoo lama qaba. Isaan keessa population increasing result from the transferring foods across to the from the continent and the continent and the migrations and the million Europeans into the new world wantoota lamaan kana qabaachuu baay'inaan dabaluu lakkoofsa ummataatii fi the increasement number of populations and the maal jennaan jechuudha millions people akka imala taasisan Ameerikatti kan godheedha jechuudha. Maalirraa kan ka'e uummanni dabale fuudii nyaanni daballaan eegaa wantoota nyaata wal jijjiiran achii hunda keessanii oomisha adda addaa godhanii miti uummanni baay'inaan dabale akkasumatti miiliyoon popiliilleen akka gartee addunyaa hariitti dhaqu kan taasisedha jechuudha. Kanatti aansuun ammoo kan jiru the renaissance kan jennu jechuudha. The rebirth of the learning kan jennu jechuudha. The renaissance is the study of the Greco-Roman civilization kan jennu jechuudha is wantoota baay'ee renaissansii keessatti gumaacha guddaa fi intaraansii fi qormaata kamiyyuuf bu'uura kan ta'e jechuudha. Renaissansiin baay'ina isaa waliin laallaa jechuudha akka gaariitti jechuudha. Kanaaf barattoota kiyya paartii har'aatiif asumatti haadhaabnu paartii itti aanu hanga walitti deebinutti isiniin jaaladhaa yaada keessan koomentii jalatti naaf kaa viidiyoo irra deddeebi'aati caqasaa yoo isiniif hin galle yoo isiniif galuu baatees yaada keessan naaf kaa bakka isin hojjedhu akka barbaadan jirus naaf barreessaan isiniin jaa I love you isiniin jaaladhaa thank you so much.